fi Hamaas waraana Gaazaa goolabuudhaaf walii galaniiru. Akkasumas lammiileen Israa'el ugguramanii fi hidhamtoonni Filisxeem akka hiikaman waliigalteerra ga'uu isaanii warri araarsan Ameerikaa fi Kataar dubbataniiru. Kun kanneen waraanni namoota hedduu galaafatee fi addunyaa lamatti akka dhaabbatu gaafataniif oduu gaariidha. Haa ta'u malee hanga ammaa qaamoleen lola kana keessa jiran hin mallatteessine hiikaa fi tasaa qabiyyee waliigaltee kanaaf waan adeemaa jiru nutti hima. Waraana ji'oota 15 tureef kuni boqonnaa guddaadha. Garuu ammallee wanti deebii hin arganne jira. Erga waliigalteen labsamee haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwattee namoonni ajjeefamuu dhaabbanni ittisa siviilii Hamaasiin durfamuu ibseera. Haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti gaggeessiteen sa'aatii 24 keessatti namoonni 81 du'uu fi 188 madaa'uu ministeerri fayyaa Gaazaa Hamaasiin hoogganamu hime. Sababa kanaaf waliigalteen kun hojiirra oolee hin mul'anne. Qaamoleen waraana keessa jiranis waliigaltee kana hin mallatteessine. Kaabineen Israa'el waliigaltee kana raggaasisa osoo jedhamee eegamu walgahii yeroof akka hin taa'amne ibsame. Hamaas sa'aatii dhumaatti yaada waliigaltee dhukaasa dhaabuu faalleessu kaase jechuun kaabineen Israa'el waliigalticha raggaasisuuf akka waliin geenye mootummaan Israa'el beeksise. Dubbi himaa mootummaa Israa'el kan ta'an Deevid Meensaar ibsa miidiyaaf kennaniin Hamaas hanga waliigalticha fudhatutti kaabineen walgahee sagalee akka hin laanne ibsan. Hamaas daqiiqaa dhumaatti ulaa Filaadelfiyaa kan daangaa Masriitti baasu keessa loltoonni Israa'el bahuu akka qaban kaase jechuun himatte Israa'el. Muummichi ministeera Israa'el Benyamin Netanyaahuun ammoo Hamaas meeshaa waraanaa akka hin galchine dhorkuuf ulaa Filaadelfiyaa keessa turuun murteessaa akka ta'e kaasan jechuun ibsan dubbi himaan mootummaa Israa'el kun. Israa'el bakka bu'uun marii waraana dhaabuu irratti namoonni hirmaataa turan ammayyuu Kaataar akka jiran kan himan Deevid Meensaar Hamaas dubbii lafarra harkisaa jira jedhan. Hamaas gama isaan haala waliigaltee irratti waadaa galee hojiirra oolchuuf kutannoo akka qabu ibseera. Hamaas yaada ministeerri muummee Israa'el kan Hamaas qaamota waliigaltee sana keessaa tokko kuffisuun himatan haaluun waliigaltee dhukaasa dhaabuu gidduu seentotaan labsaniif kutannoo qabaachuu isaa ibsa biiroo siyaasaa dhaabbatichaa irraa kennameen beeksiseera. Sadarkaa kana ga'uuf marii dheeratu yeroo adda addaatti taasifame. Sababni ijoos Israa'el fi Gaazaa kan bulchu Hamaas waan waliin amannee fi Hamaas namoonni butaman gadhiisuu dura waraanni guutummaatti akka xumuramu barbaade. Ta'us kan Israa'el tolee hin jenne. Dhukaasa dhaabuun kun yeroo haala itti waraanichi xumuramu mijeessuu danda'a. Garuu waraanni guutummaatti xumurame jechuu ta'uu fi dhiisuun isaa ifa miti. Kaayyoowwan gurguddoo waraana Israa'el keessaa tokko dandeettii waraanaa fi bulchiinsa Hamaas balleessuu ture. Israa'el Hamaas akka laaffistus ammallee socho'uu fi of gurmeessuu danda'a. Akkasumas booji'amtoota kamtu lubbuun jira yookaan du'eessa jedhu Hamaas beekuun isaas ifa miti. Hamaas gama isaatiin hidhamtoota Israa'el hin gadhiifnu jettu tokko akka hiikaman gaafateera. Namoota haleellaa Israa'el irratti raawwatame keessatti hirmaatan ni dabalata jedhamee amanama. Waraanni Hamaas Israa'elitti ce'ee haleellaa erga raawwatee namoota 1,200 erga ajjeesee booda waraanni Gaazaa keessatti eegale miidhaa guddaa geessiseera. Akka ministeerri fayyaa Gaazaa Hamaasiin hoogganamu ibsetti namoonni 46,707 ajjeefamaniiru. Kanneen 110,010 ol ta'an ammoo miidhamaniiru jedhe. Kan qeesaan irraa baqatanis hedduudha. Qe'een jireenyas haleellaa raawwatamaa tureen haalan manca'uun beekamu. Muummee Abiy Ahmad roobii kaleessaa hambaa masaraa Faasiledas magaalaa Gondaritti argamu daawwatan. Bulchaan Itoophiyaa daawwannaa isaaniitiin booda reefu Gondar fakkaatte jechuun dubbatan. እውነቱን ለመናገር ከረጅም ጊዜ በኋላ ዛሬ ጎንደር መስላ አየኋት። Dhugaa dubbachuuf yeroo dheeraa booda magaalaan Gondar fakkaatteen arge. Kaayyoon masaraalee mootummaa durii haaromsuu kuni seenaa keenya kaleessa qabnu waliin osoo waliin dhabin seenaa barnoota qofaaf itti dhimma bahuun barbaachisa. Masaraan kuni kanaan dura lafa irra deeman akkanaa hin qabu. Amma masaraa haaromsuu qofa osoo hin taane ibsaas fi kaan hawwataa akka ta'u ta'ee ijaaramuun isaa ulaagaa kamiinuu hojii nama boonsudha. በምንም መመዘኛ በጣም የሚያኮራ ስራ ነው። Suuraaleen qoodaman garuu masaraan Faasiledas magaalaa Gondaritti argaman isa duriirraa addaatanii mul'achuu agarsiisu. Kan hordofee namoonni muraasni maaliif addaatanii jedhaniiru. Haa ta'u malee erga gamoon Faasiledas haaromfamee booda maaliif addaate? Arkiteekt Faasil Giyoorgis ogeessaan baaleeti. Maaliif addaachuu danda'e jechuudhaan BBC'n gaafateera. ህንጻው ሲሰራ አካባቢው ድንጋይና በኖራ ማጣበቂያ ነበር የተሰራውና gamoon kun yeroo hojjetamu dhagaa naannichatti argamu nooraa wal qabsiisuun ijaarame. Dhagaa fi nooraan kun waggoota dhibbaaf roobni itti roobaa dulloomaa yoo dhufu bifa jijjiirrata. Amma yeroo haaromsamu nooraadhuma sanaan haaromfame. Nooraan kun haaraa waan ta'eef xiqqoo addaate ta'a. Haa ta'u malee qabiyyee kana duratti ijaarameen haaromfame.
Masaraan Atsee Yohaannis Maqalee jirus addaatee ture. Innis nooraan lassanamee ture. Boodara luqqaa kufuu eegale. Egasii booda ture nooraan akka irraa ka'u kan taasifame. Achii dhagaan itti ijaaraan mul'achuu eegale. Namoonni yeroo dheeraaf dhagaarra keessaa mul'atuun beeku. Inni Gondar garuu addadha. Inni Gondar nooraatu itti lassanamee miti. Nooraa ji'oota dheeraaf owwaalameetu hojiirra oole. Duris haala akkanaan ijaarame. Garaagartummaan nooraan haaraa ta'uu fi ta'uu dhabuudha. Nooraan duraanii sababa aduu, rooba, biyyoo fi kaaniin bifi isaa jijjiiramaa deema. Kunis waggoota muraasa booda bifi isaa ni jijjiirama. Bulchiinsi ministeera muummee Abiyyi Ahmad masaraalee magaalaa Finfinnee, Jimmaa fi kaan jiran haaromsaa hawwata turizimiif akka banaa ta'an gochaa jira. Qeeqxoonni garuu mootummaan dursa waanta kennuufii qabu kana hin turre jechuun qeequ. Ajjeechaa godina Harargee lixaa aanaa Xullootti torban lamaan dura raawwateen daa'ima ji'a 5 dabalatee namoonni 3 yoo du'an 4 ammoo madaa'uu BBC'n jiraattota irraa odeeffate guyyaa kaleessaa gabaasee ture. Ajjeechaa kanaaf miseensi maatii humnoota nageenyaa milishaadhaan jedhanii ibsanii turan. Ajjeechaa kana kanneen saaxilan hidhamullee dubbatan. Maatiin BBC'n dubbise akka jedhanitti kanneen ajjeechaa kana raawwatan hidhamaniiru. Dhimma ajjeechaa kanaa guyyaa har'aa kan gaafanne ajjeechaan poolisii aanaa Xulloo Inspektar Olaanaa Taaddasaa namoonni ajjeechaan shakkaman hidhamuu himan. Haa ta'u malee waa'ee ajjeechaa kanaa odeeffannoo bal'aa kennuu hin feene. Hamzaa Huseentu dubbise. Garuu warri akka faara raawwatan namatti dhukaasan fa'aa akka seeraan to'ataman fa'aa akkas odeeffama sirriidha ergasii. To'atamanii yeroo san to'ataman. Kan namoota irratti dhukaasa raawwatanis seeraan ala to'atamaniiru kaan ergasii tasgabbaa'eera miti. Waan akka hin jiru nagaa biyyi naqu. Oromoo Karrayyuu Horsiisee Bulaadha. Loon, re'ee fi gaala karra sadeen jechuudhaan waama. Hawaasni Horsiisee Bulaa kaanis gaala akka qabeenya guddaatti ilaalaa jedhu dhalataan Karrayyuu obbo Leellisaa Marcoo Boruu. Amala beellada kanaa wayita ibsan gaalli ilmoon yoo jalaa du'e ilmoo namaa akka ilmoo isaatti ilaalaa jedhu. Firaa'ol Balaay waa'ee gaalaa bona dandamatuu danda'u. Yoo bonni baay'ee kan dheeratu ta'e fakkeenyaaf loon baay'ee dadhabuu, re'een baay'ee dadhabdii gaafa waan ta'e dadhaban aannan isaanirraa hin argatamu. Bara bonni baay'ee dheerate yookaan immoo hongeen baay'ee dheerate bara wanti nyaatu dhabamillee gaalli aannan isaatiin hawaasa tajaajiluu akka danda'u maatiin daa'ima isaa gaala duukaa oofee akka daa'imni sun aannan gaalaa saniin guddattu godhanii akkasitti gaalli sun guddisa maatii keessatti gahee akkamii akka inni qabu jaalala. Gaalli guddisa maatii san keessatti qabu karaa ittiin ibsu keessaa tokko waan ta'eef bu'aan gaalli uummata Karrayyuu keessatti qabu baay'ee olaanaadha. Gaalli re'ee loon kaanirraa maaliin adda ta'a? Amala nama wajjin wal baree akka maatiitti namatti siquu qaba. Akkuma birraan bari'een gaala jala deemu ijoolleen xixiqqoon gaala duukaa deemu nama gurguddaa gargaaruudhaaf. Gaalli kun akka carraa ta'ee ilmoon isaa yoo jalaa duute ijoollee kanatti gayya'a. Ijoollee kanatti gayya'a jechuun bakka ilmoo isaa ka duute sana daa'ima kanatti obsee godhata. Daa'ima kanatti obsee godhata waan ta'eef akka carraa ta'ee daa'imni kun yoo gaala kana biraa kaatee iddoo biraa yoo deemtee gaalli kun gaala duukaa deemu san dhiisee daa'ima kana jala deemaa daa'ima kana jala fiigaa. Yoo daa'imni kun fiidde jala fiigaa yoo daa'imni kunis iddoo biraa kan deemtu ta'e isii duukaa deema waan ta'eef baay'ee amala horii kaanirraa namatti siqee nama ofitti aansee amala garaa nama raasu yookaan immoo bineelda kaanirraa hin argine isarraa arguu qaba yookaan immoo daa'imni inni itti gayyee kan inni obsee godhatee ilmoo ofiitti obse sun biraa akka tasaa jalaa iddoo biraa deemte warra kaanitti tole jedhee aannan illee kennu hin bu'a yookaan immoo aannan sana osoo kennin akkasumatti bu'ee hafa. Kanaaf jecha daa'ima sana isarraa fageessanii immoo guyyaa gaafa muka dheedu daa'ima sana jaallalatti kan inni dheedu. Yeroo ammaa kanatti meeqa baasa gaalli naannoo Fantaallee? Gaalli gatiinsaa dur 30,040 illee ture amma baay'ee mi'aayee amma hanga 100 illee 90, 80 illee haga 100 fi 50 illee yerootti baasu qaba. Gatiinsaa kun dhaabbataa miti al tokko ol ka'a al tokko gadi ba'a. Fakkeenyaaf birraa yeroo uummanni sirriitti gurguratutti gatiinsaa baay'ee ol ka'a. Warri gatii baay'ee gurguddaa baasan haadhuun gaalli gurguddaan karaabicha kan jedhamu naannoo birraa yeroo gaalli qe'ee sanitti dhiyeenyaan jiru gurguramu waan ta'eef yeroo sanitti haga 150,000 yookaan immoo haga 120,000
haga 90,000 akkasitti ni baasu. Aadaa Karrayyuu hawaasa Karrayyuu keessatti maatiin tokko tilmaamaan gaala hagam qabaachuu danda'a? Giddu galeessa namni tokko gaala baay'ee qaba kan jedhamu haga gaala 200 illee kan qabu jira. Haga gaala 500 illee kan qabu jira. Amma immoo akka dursanii miti amma baay'ee hir'ateera. 150, 200, 90, 80. Gidduma kanatti namni qabus jira. Loon infaarsa Oromooni gaala infaarsa aadaa Karrayyuu keessatti. Gaala sirriitti faarsu. Tarii akkaataan itti faarsan kan loonitii fi kan gaalaa garaagarummaa haa qabaatu malee amma gaala yeroo baay'ee namoonni eegan warra dhiirati waan ta'eef isaantu faarsa. Yeroo gaala duukaa deeman walillee ni faarsu. Dubartii jaalatan takka jaalala ibsuu fi gaalli sunillee immoo hagam akka in faarsu gaala kana jaalala isaa qaban san hoggaasa garaagaraa qaba. Mallattoo mallattoo garaagaraa qaba. Ifa mallattoo saniitiin gaala san maqaa dha'ee faarsaa jechuudha. Ashamaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin guyyaa kaleessaa Yuunaayitid Steet Oromiyaa xiqqoo Minisootaatti bifa addaatiin kan kabajamaa ooledha. Qophii kana irratti galmi guddaan Minisootaadhaa guutamuudhaan namni teessoo bakka walii taa'u dhabuudhaan abbaa qeerroodhaa kan jalqaba qabsoo eegales achi teessoo isaa Minisootaa waan ta'eef hawaasichichi warreen Minisootaadhaa hundinuu akka waan ilmi biyya galeetti simatanii bahanii bifa addaatiin galma guutuudhaan abbaan qeerroodhaa achitti haasawaa ajaa'ibaa haasawaa garaagaraa kan gaggeessee fi akkuma daawwachaa turtan yeroo ammaa akkuma qabsoo gaafa jalqabaas gaggeessaa turre qabsoon duraan gaggeessaa turree fi kan ammaa garaagara jee akkuma beekamu qabsoon duraan gaggeessaa turre qabsoon mootummaa sirna mootummaa dargii wayyaanee boqochuu turre qabsoo guddaa waan fudhatee garuu immoo qabsoon inni amma qabsoo xiqqaadha qabsoo waa xiqqoo kanaaf du'aa'iidhaa fi waan barbaachisu nu jira dhaabbadhaa kan jedhudha. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa hin gaabbu kitaaba Nukular Oromoo kana bifa addaatiin uummata qeerroo fi hawaasa Oromoo Minisootaa xiqqoo achitti argaman kitaabtichi maanuu wal hanqatee yeroo ammaatti qophii godhamaa kan jirudha. Kanaaf abbaan qeerroo Oromoodhaa Jawaar liideriin keenya wajjin fuuldurri dimokiraasiidhaa fi fuuldurri bal'inaa akkasumas namoota Jawaar gaaffiilee garaagaraa gaaffii hin taane akka hin gaafanne maaliif nam tokko waan taane suqqeetii iccitii garaa nama baasa waan ta'eef gaaffiilee haamtuu iccitii baasuudhaaf yaalinaadha akka danda'ametti. Kanaaf fuuldura ni bilisoomna